duutin mootummaa coomsaa jaartaas maal baast miseensi keenya hundi baga gammaddan waliin taane tokkummaadhaan waan jalqabne fiixaan baasna kun ta'uu akka maluuf ummata keenyaaf yaada keenya mootummaa ce'umsaa hin barbaachisu wayita kanatti maaliif mootummaan uummataan filatame akka jirutti transitional government yookiin mootummaa ce'umsaa ijaaru mootummaa coomsaa jaahuu dibsaatee nu jalqaba Aman guddoon tunfaan finfinnee tana keessa teessee mashaqqaa maanoo keessiin jaabar ibsa baasaa maa waltiin jaabar abiyyi manguddoo tana faa qabee maaniineen jaabar siiqanine abiyyi tana faa qabeedhi faayidaan qabdu tun manguddoon ummata burjaajii miseensi keenya hundi baga gammaddan waliin taane tokkummaadhaan waan jalqabne fiixaan baasna kun ta'uu akka maluuf ummata keenyaaf yaada keenya kaayyoo keenya ganamaa galgalaa ibsaa fi ummata keenya wajjin ta'uudhaan injifannoo haaraa galmeessuuf kutannoo addaatiin ka'uu keenya yeroon ibsu gammachuu guddaatiin ulfaadhaa naajiraadhaa waliin taane biyya keenya ijaarra biyya keenya ceesisna kun ta'uu akka danda'uuf tokkummaan keenya hunda caalaa barbaachisaa waan ta'eef tokkummaa keenya eeggannee waliin dhaabbannu jechuun barbaada ulfaadhaa. Mootummaa ce'umsaa hin barbaachisu wayita kanatti maaliif mootummaan uummataan filatame akka jirutti transitional government yookiin mootummaa ce'umsaa ijaaruun abjuudha akkuma botoleeraan jedhan abjuudha. Kana maal jechuun barbaade abadan mootummaan ce'umsaa hin barbaachisu. Maali warroonni mootummaa ce'umsaa kan jedhamu san? Mootummaan ce'umsaa tiyoosii biraafidha. Biyya diiguu danda'a. Maaliif fedhiiwwan baay'ee achi keessa jira. Kan warra siyaasa keessa dhodhatan harkaalaatu keessa onnoo jedhee jiraatu. Interviin koonan biyya addaan bittinneessuu danda'a. Hamma garuu bakka mootummaan uummataan filatame keessatti mootummaa ce'umsaa fenna jedhana mootummaan ce'umsaan yoo kiyoosii yookiin immoo ukkuraan biraa fiduudhaaf ta'e malee hin barbaachisu. Mootummaan kufee jiru amma kana mootummaa uummataan filatame waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hin barbaachisu gabaabumatti hin barbaachisu. Kan barbaachisu maree biyyoolessaati. Rakkoo kana kan cabiinsa biyya keenya keessa jiru jechuudha. Aman guddoon tunfaan finfinnee tana keessa teessee mashaqqaa maanoo keessiin jaabar ibsa baasaa maa waltiin jaabar abiyyi manguddoo tana faa qabee maaniineen jaabar siiqanine abiyyi tana faa qabeedhi faayidaan qabdu tun manguddoon ummata burjaajiisuu maleedha karaa nagayaa itti ummata waliin laaquu malee way inumaatu bar mootummaa ce'umsaa uumuudhaaf amaanaa kaafaa ofii abaa'oo kannannee jirra deebisin maasi nagee akka buusaniif kaafaa ofii abaa'ootti kannannee jirra okkee eega nagee buusuu dandeessan ilaa hankan maamaa tatteessanoo eega mootummaa ce'umsaa oromiyaa irratti uumuu dandeessan ilaa hankan maamaa tatteessanoo boo abiyyi walii qabbi manguddoota nurraa hidhi hoggogiiti karaan nagaa Itoophiyaa keessa hin jiru afaan qawwee malee waa manguddummaa mashaqqaa nu keessa xoorataa baatattaa bakka nuutun kaayyoo teessan galmaan gaamma booda bakka hunoo dhaloota nuu jira bakka akka jaalmarroo kana faa jira abiyyi nama fuullee fi fuulletti isaan loluu qofaaf amana akka jaalmarroo kana fatti dhaabbataa yoo isaan lolte si amana malee karaan nagaa Itoophiyaa keessa hin jiru silleen dhagahu abiyyi hidhi nurraa abiyyi manguddoota na faayidaan qabdu ويبسنوا ربع سنونا خل كلو يتون دلوني ما موتوم ما جومسا جاهو ديب ساعتين نجالكاف كورو دينغدا إليلتي ويافرو بسرقه في الدرتي موتوم ما جومسا جاروك أبنا هتتمت آتين ندعو ديب سا نام حركة ديگا هايو ترمو في غوتو ترمو نام أجيسا تره الشيساتو نامن حركة ديگا سي موتوم ما جومسا غافج أفي جلقا وانيو أكمل نفت سقل مرة كراو كفس أوروبا هو جال غلاسا دل بورا سوماليا كيسات فهم قول شرط تاسيستاني شيران جال غلاسا دل بورا أنغور رافوتان هو قصد كيسا نميك أجيسيست موليس غداسي تجيس هنداو جال غلاسا دل بور هم بوزر فهم قول شان وان سينجرين سيمورميف أباج على لا تاونين سوماليا مقريشو كيسات نامنا موليس غدا جيسي توك نام جيشو جارا أجزا ورانا كيب ببهاثوري كينيا كيسات وجيررت كجيسي نام جالدي غمدا أجيسي
wayyaane dabarsee kenna dabal intelligent yaatu wayyaane hojjechaa turte umrii kan geeguutu akkaataa aangootti dhufte iyyuu wayyaaneedhaaf filamtee dhufte Sudaan irraa kaatee takka sitti himu gaafni adda bilisummaa uummata Oromoo chaartara seenu 1988 sadii akka lakkoofsa Awurooppaatti 91 gaaf chaartara seenan ati danannatii dhaabaa turte tika dhaabaati oggusan keessatti namni duwwattaa feetin hogganoota hayyoota ficciisaa ture gaafa silleesse adisitti hima nadii gammada achi buute kadhamamsiise si Daawud Ibsaa mataa kan keeti hin butamee daaroo lama qabamee maalitti qabamee dibbee Harargeetti hin qabamne jaalladhi gammadaa naannoo mataa haraatti qabsiiste naannoo mataa hara nyaachis situ dabarsee wayyaanee kenna nadii gammadaa situ dabarsee nadii gammadaa ka wayyaaneef kenne si takka sitti hima ijoollee qabsoodhaaf qabsoo fincila didda gabrummaa ogguu Finfinnee Yuunivarsiitii irra ari'amaniitiin dirree sololootti seenan nama meeqa ficcisiiste 98 marsaa bal'as jettee ta'e jettee nama 117 ajjeesisne sololoo keessatti barruun dhaabaa oggus maal jedha barruu keessa kijibaa sun lubbuun nama tokko eeyyam hayya duree adda bilisummaa Oromootiin alatti ajjeefamuu hin danda'u murtii du'aa akkasiin murteessu hayya duree dhaabaa jedha maarree ijoollee 100 way ijoollee Shaashamannee Nageellee Koofalee Shakkoona jettee kaajjeesisi Shakkoona abribeejitti baasteetiin Shaashamannee Koofalee Nageellee sababni hoggansaa waldhabdeef sababni Dr. Abiyyuu Sammuuti waldhabde qe'ee ijoolleen laayinii Abiyyuu Sammuuti irraa dhufte ijoollee Shaashamannee Koofalee Nageellee Arsii Shakkoona jettee ficcisiisi Jabaal Kadir fa ijoollee Yuunivarsiitii irraa eebbifameetiin isoo eebbifameen dhufee ijoollee Arsii Nageellee Qaabatoo fa'a nama takka sitti laakkaa'uu danda'a nama harka dhiigaati nama shiraxxaxa kanaafni waaqniyyuu esoo lubbuun jirtu nama agarsiisa olchi daayippareen deema fincaan ofirra qabachuu hin dandeessu si beekna dhukkubni addunyaa hundi sirra jira maanta waan dhala hojjechaa turteef Daawud Ibsaa hin saalfattu mootum maal hojjetteetiin mootummaa coomsaa isoo si kennan bulchuu dandeettaa dhaaba kana adda bilisummaa uummata Oromoo ofiin jettee ufee hamtu kana hoogganummaa waggaa 25 akka Muugaabeetti irraa boodde barruun dhaaba kana jedha barruun dhaaba itti bultan san hooggansi tokko marroo lama caala filamuu hin danda'u ati waggaa ganna 25 jirta akkuma Isaayyaasii isa si kennellee irraa bu'eetu Oromoo abadan haguma jirtu iyyuu Oromoo bulchuu danda'eef ammaan tanas Oromiyaa goolaa jiru gammachuu boyeesiin hoogganamaa dhugaa jirtu walitti himna jaal gammachuu abbooyyee teettee harka lafa jalaatiin warroota ati bobbaafatte Zalaalam Tafarraa Raggafaa jaal jireenyaa ammas yooliin jirannis situ gaffite dabala intelligent atu wayyaane seerga wayyaane gassifideetiin ummata Oromoo qalchiisaa saamsaa jiru ammallee gocha masarraa gochaa jirta Oromiyaa keessatti qeen Oromoo akka nagaa argan gochiisaa jiru Jawaal Daawud Ibsaa si fataa hankee waraabessa Oromoo nyaachiste godinaalee arfa wallaggaa ummata wal ficcisiiste shawaatti taakkite arsi dhufte siin ajaja moraanni kun guutu nama dharaan umrii kan kee guutu dharuma kan dalagaa jiraate kanaaf waaqni illee dachuma kanarratti garsiise walaa sokkooraa walaa kaansar walaa maal dhukkubni addunyaa kana jiru sibarra jira si garsiisaa jira daayippariin deema Daawud Ibsaa maanta fincaan ofirra qabachuu hin dandeessu
nama fincaan ofirra qabachuu dandeenye Oromiyaa bulchuu danda'a coomatummaa cimsaa gaafata nama Maqdooniyaa galutu hadha taayitiin Oromiyaa goona yaa dhiiroo warri Maqdooniyaa beeytan yoo jiraatan nama kan fuudhaatiin achi nurraa galcha Oromoon maal jedha gaafa sammuun isaa nama xashta shira malee hin beeku umri isaa guutuu shiraan xaxamu an Oromoo ta'uu isaatu ni shakka hin beeku san warratti dhiyaatan addaan baasa kana sanyii lakka of hin deemu ammaan taran mootumma dhiiga eenyuutiin mootummaa coomsaa jaartaas maal baasti Oromoo ajjeessa Oromoo qalchiisa saamsisa kan jirtu ammallee hojjeessin ta'a siin taatu abadan hin jirtu mootummaa coomsaa son ta'in takka Maqdooniyaa nurraa galcha ta'uu baannaan waan tolsinuu nu beekna jaarsa tortora dhamaa dhiiga ilmaan Oromootiin machaa'e jaalladhi gammadaa Daawud Ibsaa hojjees mul'is gadaa Daawud Ibsaa hojjees Gishu Jaarraa Daawud Ibsaa hojjees hayyootaaf jagna gootota Oromoo ficcisiiseetiin ammallee gatteetteetiin dibbeedhaanta abadan siin taatu kana booda namni sirraa fudhatu hin jiru takkaaseen Maqdooniyaa yoo maraatte immoo amaaneelli si agarchan hin jiru wayyaanee ati kaleessa ajajamaa fi turte hin jirtu wayyaanee awwaalleera amma situ nu hafe si mormaa gad si awwaalla Daawud Ibsaa dhagaye mormaa gad si awwaalla mootummaan coomsaatii ijaartu hin jiru mormaa gad si awwaalletin reeffa kan kee irratti dhiichisna